guyyaan guyyaa haadhotii jedhanii biyyi kuni baay'ee kabajaa baay'ee ulfeessaa anaan walitti bichaamni kana booddee walitti fufa. Kanaaf waa'ee haadhaa hundumti keenya seenaa guddaa of keessaa qabna. Haati seenaa jireenya namaa keessatti iddoo guddaa kan qabdudha haati. Haati jireenya laatti biyya lafaa keessa biyya lafaatii fi jireenyi karaa ishee maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Kana godhe Waaqayyo. Ergi karaa ishee mucaan dhufee booddee ammas itti dabalee jireenya laatti ani Waaqayyo galateeffadha. Yeroo beebiin deessu jalqabas salamaffaas argeera harkoon argine garuu gahaan ishee gara gaarii godheen arge bakka. Yeroo haadhaa fi mucaa gargar kutanii baay'ee na dhiqqa ture bakka. Akkaataa Waaqayyo itti uume haadhaa wajjin mucaa wajjin walitti qabee akkaataa inni itti uume baay'ee nama dinqisiisa dhugaadhumatti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Haati iddoo guddaa qabdi jireenya ijoollee ishee keessatti. Haati iddoo guddaa qabdi jireenya mana ishee keessatti. Haati iddoo guddaa qabdi jireenya waldaa ishee keessatti. Haati iddoo guddaa qabdi jireenya hawaasaa keessatti maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Karaadhuma haadhaa rakkina biyya lafaatti dhufee karaadhuma haadhaa immoo jireenyi gara biyya lafaatti kanaaf isinii gale maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Kanaaf nagaa koo karaa kanaa isin dhiyeessa. Yeroo hundumaa wanti tokko dubbisee ture dukan yeroo hundumaa mucaadhaa fi mucaa tokkoof yeroo hundumaa maazardeedha. Mitiire yeroo hundumaa sa'aatiin hundumaa mucaa tokkoo fi maazardeedha. Maaliif haadharraa mucaan addaan yeroo hundumaa hin bo'u. Eessa godhatte yoo haati waa'ee mucaa isheetti garaa ishee hirroorra abbaan hin ta'u jechuudha. Garuu haadhaaf mucaan wanta guddaa seenaa guddaa wal biraa qabu. Isa keessa madaa hin qabu garuu iddoo tokko dubbisaa garaa keessa koo keessa Waaqayyo kan kaa'ee jira. Filiphisius boqonnaa 1:27 dubbisee isa booddee kadhate. Waaqayyo keessa koo kan kaa'ee walii galuu isin jiruun yaada amma ayyaanni Waaqayyo naa ibsa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin dubbisaa gara warra Filiphisius boqonnaa 1:27. Amma garuu akka warra wangeelaa Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraa isin hin dhibin. Hafuura tokko iddoo isa utuu hin socho'in dhaabadhaa. Yaada tokkoon amantii karaa wangeelaa argame akka wal dorgomtan nan barbaada. Ani yoon dhufe akkasitti isin argu. Yoon dhufuu dhabaadhes akkasitti jiraachuu keessan dhaga'uu nan fedha. Ameen. Kadhanna. Eeyyee ati Waaqayyoodha. Waaqayyo isa guddaa isa jabaa ati Waaqayyoodha. Galanni Waaqa irratti lafa irratti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo guyyaa har'aa guyyaa addaa guyyaa yaa Waaqayyo addaa gootee nuuf laatte galanni siif haa ta'u. Keessumatti guyyaa kana waa'ee haadha keenyaa waa'ee ishee garaa keessatti nu baattee waa'ee ishee nu hoosistee waa'ee ishee waan hundumaa keenya nu taate akka yaadannuuf yaa Waaqayyo carraa nu laatteef karaa biyya kanaa kan akka yaadannuuf nu laatteef si haa galatu. Yaa Waaqayyo Gooftaa kunis immoo kanarra dhaabbannee sagalee kee isa dubbisanne wangeela Kiristoos isatti akka wal dorgomnu garbichi kee Phaawulos isa dubbatu hiiktee akka nutti himtu maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Kun akka hin taaneef gurra keenyatti kan asaasu karaa adda addaatiin kan nu lolu karaa adda addaatiin guutummaadhaan hafuura qulqulluu keessa taanee sagalee kee akka hin dhageenye yaa Waaqayyo kan qilleensa keenya qabate maqaa Yesuus Kiristoosiin kan nurraa rukutame haa ta'u. Yaa Waaqayyo anaan immoo beekta dadhabduu wallaalaa kee yaa Waaqayyo beekta. Kanaaf ati immoo wallaalaadhaan dubbachuu hin dandeessa. Harree keessatti taatee dubbatteetta. Dhagaa keessaa bishaan baasteetta. Isa sin dhaga'uu hin dandeenye dhageessisteetta. Kanaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kee dhorkaa tokko malee akka dubbachuu danda'u abidda hafuura qulqulluutiin arraba koo akka tuttu yeroo kana maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha.
faayita'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ameen. Kana dhufe jaarsolii waldaa kana galateeffachuu nan barbaada. Sagantaan akka kana ta'ee hin beeku sagantaan dubartootaa waggaatti yeroo tokko hin ta'a. Inni kun garuu addadha. Waaqayyotu kana godhe isaan keessa godhe kanaaf Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Jaarsolii waldaa kanaa yoo as jiraatanis jiraachuudhaaf baatanis Waaqayyo isin haa eebbisu. Akkasuma waan haaraa uumuudhaaf Waaqayyo hunduma keenya waa kakaasu. Walii keessa waltutuqaa darboota keessatti waan gaarii gochuudhaaf waan gaarii hojjechuudhaaf walii keessa waltutuqaa wal dabarsaa wal kaasaa maaliif yoo ichi dhiyaachaa feera maqaa Waaqayyo ulfaatu. Kanaaf yeroo kana wal dammaqsuun wal kakaasuun wanta adaraa guddaa kan jira Waaqayyo bira walii keenya Waaqayyoon guddaa galateeffannaa maqaan Waaqayyo haa ulfaatu. Kana keessatti walii wajjin akka ilaallu kanan barbaadu. Amantii wangeelaa kan fudhatte obboleettiin tokko maal fakkaachuu isheedhaaf ta'a? Amantii wangeelaa akka Phaawulos asirratti xaafutti warra wangeela Kiristoos fudhatan amantii karaa wangeelaa argame warra fudhatan jedhe. Kanaaf yeroo inni waa'ee obbolootaa dubbatu obboloonni immoo akka isiniifis akka ta'e akka fudhatan yaadaraa isiniin jedha. Gatiima har'a waan dubartoo obbolootaa gatii ta'eef kana filachuu barbaade karaa gara biraa immoo obbolootarraa haadharraa waan guddaatti waan barbaachisu keessa qobaatti jiruu fi kanaaf karaa kana jechuu barbaade. Amantii wangeelaa kan fudhatte obboleettiin maal ta'u maal fakkaachuun isheedhaaf hin ta'a. Amantiin wangeelaa jechuun wangeela Kiristoos kana wangeela Kiristoos kakuu moofaa fi kakuu haaraa qabaachuu jechuun akkasitti gana qabaachuu isinii gana qabaachuu hin jiru qabaan kan bitachee ofii kootiif qabu as kaane qabdu kanaaf Waaqayyo guddaa galateeffatu kana qabaachuu ishee kan kooti kan jettu wangeela qabaachuu isheedhaaf ta'a jalqabu. Isa taane immoo wangeela kana qabaachuun ishee Chalumatti wangeela kana qabattee yoo inni kilaasii jalaa yoo inni shalfii irraa yoo inni immoo sabbata duwwaa fuddee dhufu miti. Qabaachuu ishee dubbifachuutu isheedhaaf ta'a. Qabaachuu ishee dubbifachuu immoo bichaa miti qayyabachuutu isheedhaaf ta'a. Qabaachuu ishee qayyabachuun immoo miti jireenya ishee wajjin immoo walitti fiddee jireenya ishee fi wanti inni kun jedhu immoo walii wajjin wal ilaaluutu isheedhaaf ta'a. Kana kan ilaalchisu macaafa fakkeenyaa boqonnaa tokko dhaqnee walii wajjin ilaalla. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa tokko macaafa faarfannaatti aana. Boqonnaa 3 lakkoofsa 1-3 maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nan dubbisaa. Yaa ilma koo gorsa koo hin irraanfatiin abboommata koos yaadatti qabadhu. Isaan guyyaa baay'eef waggoota baay'eef nagaatti jiraachuudhaaf siif hin dabalu. Yaa ilma koo yaa intala koo gorsa koo hin irraanfatiin abboommata koos yaadatti qabadhu. Isaan guyyaa baay'ee fi waggoota baay'ee nagaatti jiraachuu siif hin ka'u jedhe. Gorsa koo hin irraanfatiin abboommata koo eegi. Isatti dabarsitee ammas fakkeenya boqonnaa 7 lakkoofsa 1-3 nan dubbisa. Maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Yaa ilma koo yaa intala koo dubbisuu dandeenya. Yaa ilma koo dubbii koo eegi. Abboommii koos gaariitti qabadhu. Abboommii koo eegi hin jiraattas. Barsiisa koo akka agartuu ija keetti eegi. Quba keetti isaan hidhadhu. Gabatee garaa keetti isaan caafadhu. Nan deebi'aa wanta salphaatti jechi kuni. Yaa ilma koo dubbii koo eegi. Abboommii koos garaatti qabadhu. Abboommii koo eegi hin jiraattas. Waaqayyo ulfaatu. Barsiisa koo akka agartuu ija keetti eegi. Quba keetti isaan hidhadhu.
gabatee garaa keetti isaan chaaffadhe maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kuni deebii gaariidha. Gorsa koo eegi, abboommii koo eegi, darbee mumaa jira quba keetti isaan hidhadhu. Gabatee garaa keetti immoo isaan chaaffadhe maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Gabatee garaatti waa chaaffachuun salphaa miti. Gabatee garaatti waa chaaffachuun salphaa miti. Akkamitti akkanii hiiku natti ulfaata malee yeroo Haannaan Saamu'eelii argachuudhaaf wantoota mucaan qabaatee yeroo isheen garaa ishee dhangalaaste Waaqayyo fuulduratti garaa ishee dhangalaasteedha. Asirratti homaa jira gabatee garaa keerratti chaaffadhe maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Akka seensi kun isiniif akka jechi kun isin keessatti barbaada garaa keessatti chaaffadha. Jecha koo garaa keetti chaaffadhu. Jecha koo hin irraanfatin bara baay'ee jiraata. Jecha koo hin irraanfatin hin dagatin bara baay'ee si jiraachisa. Jedha iddoo kana biratti. Akkasumas immoo hin yaadanna. Waa'ee Iyyaasuu hin yaadanna. Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti maal jedha? Iyyaasuudhaan cimi ija jabaan ija isaanii Waaqayyoodha. Cimi Iyyaasuu ija jabaan bara kee hundumaatti eenyuyyuu si fuuldura hin dhaabbatu. Cimi ija jabaan sagalee kanarraa bitaattis mirgaattis hin jedhin cimi ija jabaan jedha maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Kanaaf har'a sagalee Waaqayyoo isa Waaqayyoo waaqarraa nuu kenne afaan mataa qooqa mataa keenyaatiin qooqa beeknu garbiraa Ingiliffaadhaan Amaariffaadhaan karaa adda addaa kan beeknuun Waaqayyoo waaqarraa isa nuu buuse kana hammam ilaalala hammam dubbifadha kan ofii kootis nan dubbadha hammam dubbifadha laata hammam qayyabadha laata hammam irratti xiinxala laata kana malee jireenyi hin jiru. Ofii gowwoomsuun nuuf hin ta'u. Har'a kana malee jireenyi hin ta'u. Torban keessatti gaafa tokko duwwaa dubbisna. Torban keessatti gaafa tokko duwwaa biddeen nyaanna. Torban keessatti gaafa tokko duwwaa bishaan dhugna. Torban keessatti gaafa tokko bichaa hojii hidhanna. Torban keessatti maaliif gaafa tokko duwwaa kana dubbisna? Tiraaminaan baatee torban keessatti gaafa tokko hin dubbisnu ta'a. Maaliif yeroo hin qabnu ijoollee guddisna, hojii hojjenna, hojii lama sadii hojjenna. Kun iddoo hin qabu. Kanaaf obboloota koo, haadhotii koo kana Bajaalennis jibbinis matsaafonni baay'een barreeffamaniiru. Kanaafsonni baay'een ka'aniiru. Garuu kan kanaan dorgomu ammamaatiin kaane hin kaa'us. Haaleluyyaa. Kun jireenya tos keessa jira. Dhugaatu mana keessa jira. Hammam iddoo laalleef yoo barbaannu lafa sanatti ganna. Yoo barbaannu irra ajjenna. Yoo barbaannu cicciramee iddoo baay'eetti gatama. Kun immoo jireenyadha. Kun immoo dhugaadha. Kana keessa jireenyatu jira. Warri itti maayii ba'an irra itti maayii ba'aa jiru. Iddoo guddaatti deemaa jiru. Obboloota koo jireenya kana keessa jira. Haadholii koo jireenya kana keessa jira. Obboleessa koo jireenya kana keessa jira. Hammam dubbifatta, hammam ilaalta, hammam xannaata, hammam qayyabatta. Kana keessa jireenyatu jira. Jireenya gaa'ilii nu godhu jira. Har'a ijoollee kee Waaqayyo kadhanna waa'ee ijoollee keenya as keessa jira jireenyi. Ijoollee keenya wajjin teenyee yeroo taatan qayyabannu qabna. Ilaa sagalee Waaqayyoo kana jedhaa bulu. Ilaa kana jedhaa deemni yeroo jiru qaba. Ilaa kana jedhaa ijoollee kootii yeroo jiru qaba. Ijoollee koo sagalee Waaqayyoodhaaf yeroo qabu. Ijoollee abbaa manaan koo yeroo sagalee Waaqayyoodhaaf yeroo qaba. Ifa manaan godha. Ifa manaan godha. Kanaaf kana keessa jireenyatu jira. Kana keessa jireenyatu jira. Kan har'atti irratti hin hojjennu taanaan kana keessa jireenyatu jira. Jiruun jiraannu taanaan gaafa tokko firiidhaaf dhiyaanna. Kun immoo hin hafu. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu har'a ofii koo sodaachisu isin sodaachisu kun dhugaadha hin hafu. Jireenyi kana keessa jira. Gaafa Gooftaa Yesuus Kiristoos kana malee ilaaluu kana akka jedhateedha ta'an beeku garuu ani akkas godhe koo miti garuu jireenyatu kana keessa jira. Haa ta'u iyyuu malee egaa fooniif dhiigni kana bulchuu hin danda'u. Of goomsa fooniif dhiigni akka sagalee Waaqayyoo dubbisaa laminaan jedhu. Akkai kadhadhunaan hin jedhu. Kai asii dubbisinaan hin jedhu. Fooniif dhiigni hin godhu. Maal jedha Gooftaan? Sagalee isaa keessatti foon maalidha jedhe? Dadhabaadha. Hafuurri garuu qophaa'aadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Sagaleen har'a kutaanarraa anillee hin dubbisne manatti. Har'a sagalee kutaarraa gaarii godhee waa'ee hafuura qulqulluu hin dubbisa nutti dubbata. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoos
boqonnaa 16 gaarii godhee hin dubbisu galtanii dubbisachuu dandeessu gaarii godhee yoo kana deemee isinii wayyaa ergamoonni maal jedhani gaa sina du'ee mana cufatanii taa'anii sodaatanii roobanii manatti galanii inni immoo deemee dhufaa jedhee isa booddee immoo deebi'ee dhufaa yeroo bichaan argitu wangeelota keessatti iddoo baay'ee qofaatti garuu isinii dhiisee maqaan waaqayyo bara baraan ulfaata. Qofaatti isinii dhiisee wangeela Yohaannis boqonnaa 6 irratti isa jiru dubbisuun barbaada. Wangeela Yohaannis boqonnaa 7:39 isa jiru dubbisa. Maqaa Gooftaa Yesuus dubbisaa guyyaadhuma ayyaanichaa guyyaa sanaa hundumaa irraa caalaa guddaa ture. Guyyaan sanatti Yesuus ka'ee dhaabbatee sagalee isaa ol fudhatee namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu kan haa dhugus namni anatti amanu akkasuma haa godhu. Macaafni akkuma dubbate ayyaana aanaan bishaan jireenyaa garaasaa keessaa hin burqaa jedhe. Inni dubbii kana waa'ee hafuura qulqulluu isaa warra isatti amanan fudhatanii jiraataniif dubbate. Inni dubbii iddoo ulfina isaa waan ol hin fudhamneef hafuurri qulqulluun ammayyuu hin kennamne ture jedha. Kun yeroo Gooftaa Yesuus Kiristoos biyya lafaarra deddeebi'ee ergamoota barsiisaa turedha. Isa utuu barsiisu gidduutti waa'ee kanaa isaatti dubbate. Namni dheebotee dhufee haa dhugu jedhe. Namni dheebotee iddoo biraatti maal jedha? Akkasumattidha. Isaayyaas keessatti akkasumatti tola warri dheebotan kottaa dhugaa jedha. Kanarratti maal inni dubbatu ganaa waliin ba'anii ulfina. Yohaannis boqonnaa 16 irratti ilaaltanii qofaatti isinii dhiisu ani hafuura qulqulluu isinii ergaa ani yoo deemu isinii wayyaa inni dhufee isin keessa bula waa'ee dhugaa isinii ba'a waa'ee cubbuu biyya lafaa isinitti dubbata jedhee gaarii godhee dubbateera adaraa keessa dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti gaarii godhee dubbateera. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos akkuma jedhee du'aa ka'ee isa booddee ergamootatti yeroo adda addaa mul'ate isa booddee ol ba'e isa booddee maal jedheeni iddoo kanaa Yerusaalemii hin ba'inaa Yerusaalemii hin ba'inaa amma humnichi dhufutte Yerusaalemii hin ba'inaa amma humnichi dhufee isinirra buuti jedhee abdii isaanii galee sokkee isa booddee guyyaa 50ffaatti hafuura qulqulluun hin dhufe nama 120 irratti yeroo sana Maariyaam Magdalaatti jirti haati Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessa jirti Saloomeen keessa jiru dubartoonni warri kaanis immoo keessa jiru turani dhokkatanii sodaatanii rommanii maaliif fooliif dhiiga duwwaadhaan turani gadi ba'uu hin danda'an turani Yihudoonni bitaa mirgaan isa isaan eeggatu turani amma moo'in sadaqee laatanii Yesuusin qabuudhaaf isaanii immoo reebuudhaaf ajjeesuudhaaf ittiin mormuudhaaf eegaa turani ergamoonni garuu iddoo tokko ta'anii maal hojjetu turani hin nyaatu turani hin dhugu turani hin kadhatu turani haaleluyyaa cimanii kadhatu turani maaliif isaan cimanii kadhachuutu isaanirra jira humna argachuutu isaanirra jira wangeela keessa jira Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo biyya lafaarra ture aboof humnaan ergee lamaan isaanii ergee isaanis immoo dhaqanii dhukkubsattoota fayyisanii isaan immoo dhaqanii warra du'aa kaasanii farijeedhanii Gooftaatti mee mootummaan jiru iyyuu aboodhaaf humnaan ergaa ture amma garuu fiixuma ol ba'ee maal jedhanii eeggadhaa hin dhufaanni sun jedhe haaleluyyaa inni jedhame sun egaa hin dhufe akka abiddaan isaanii rabu hin dubbisu iddoo isaa beektu hojii ergamootaa boqonnaa 2 irra akka jirutti dubbata namoota baay'eerra sagalee qooqaa gara 15 dubbatanii maal inni ta'eedhanii abiddichi hin dhufe mana sana hin
waaqayyo haa ulfaatu. Har'a abiddi sun yoo dhufe malee gowwummaadha. Macaafa kana xannaachuu hin dandeenyu. Macaafa kana qayyabachuu hin dandeenyu. Wal gowwoomsuu hin dandeenyu. Humni waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin har'a kan akka nu dhufu kadhachuutu nurra jira. Hin kadhannu taanaan hin argannu. Hin kadhattan isin har'ayyuu ammayyuu maqaa kanaan hin kadhattan hin kadhanne jira gooftaan. Kanaaf maqaa kanaan kadhachuutu nurra jira. Waldaa keenya guddisnaa jenna. Waldaa keenyaaf kana goonaa jenna. Fiidumaa hin jiru. Inni dhufu turre jira. Inni sun inni dhufu yeroo sana waa'ee koo isinii itti hima. Cubbuu isa si keessa jiru isinitti himaa jedhe. Kanaaf obboloota koo har'a teenye waliin gowwoomsin. Har'a sabbata guddaa bushuraa taanee as dhufnee taa'ee hin galiini. Abiddi sun akka dhufu haa kadhannu. Haalleluuyaa. Abiddi sun yoo dhufe isitu gabaanii gatii hin qabnu. As teessee gatii hin qabnu. Eenyu keenya iyyuu gatii hin qabnu. Inni dhufe yoo nurra bu'e malee. Inni yeroo dhufu Yesuus Kiristoos eenyu akka inni ta'e sitti hima. Ati immoo dabartee dubbatta. Ati immoo jireenyaan jiraatta. Yoo inni dhufe malee of gowwoomsuun hin ta'u. Maal waldaa nama dhuu akkasii jenna. Maal waldaa nama dhuu akkasii. Maal waldaa komaa hin guddateedha. Hin kadhannu. Hin argannu. Hin kadhannu. Eenyu dhufee kadhata sabba duraa. Eenyu dhufee of kennee kadhata sabba duraa. Namni dhufee kadhatu hin jiru. Torban keessaatti mushurraa fakkaatee dhufee sabbatas ta'a malee. Yoomni dhufee kadhate waaqayyoon waa'ee waldaa koo jedhe waldaa maalii qabna? Ilaalan dubbadha. Dhugaanumaan dubbadha. Ta'aa kadhannu. Ergamoonni kadhatanii isa booddee abiddi dhufe isa booddee sabaa isaaniillee sabaanii achuma taa'uu barbaadanii turanii waaqayyo Yesuus Kiristoos afurii qulqulluu yeroo dhufu siddetiidhaan ari'atamni dhufe amma har'a amma gola mana kootti ga'an. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Yoo kana ta'e malee amantiin akka kiristinnaa keenyaa dhugaa miti. Waan tokko iyyuu gochuu hin dandeessanii jedhe gooftaa Yesuus ana malee. Ani immoo yoon deebisinii wayyaa jedhe maal ennaan hafuura qulqulluutu dhufaa jedhe. Inni immoo dhufee waldaa ijaaraa jedhe. Phexrosinii atiin dhagaadhaa jedhe. Isa jedhe ergi dhagaadha jedhee gooftaan ergi ati dhagaadhaa sirriitti waldaan ijaaramaa jedhee yuukaadhe Phexros isin dhiba. Garuu maayini waaqayyoo waan isiniin jedhee yoo isin cubbumee hojjettan yoo cubbumee kan hojjete iyyuu anaan hojjechuu barbaade taanaan anumaan hojjeta. Cubbuu koo wallaalummaa koo eenyummaa koo bira darbee gooftaan hojjeta. Haalleluuyaa. Kanaaf obboloota koo anoo akkasii anoo kanadhaa hin jennu har'a garuu haa kaanu. Ijoollee keenyaaf seenaa gaarii dabarsuu danda'a. Ijoollee keenyaaf mana bituu dandeenya. Warqee kaa'uu dandeenya. Inni hundumtuu daara. Jaappaan daara. Ameerikaaniin daara. Hundumtuu daara. Kadhannaan godhu bara baraan isaan jiraachisa. Kadhannaan godhu gama isaan ceesisa. Kadhannaan godhu jireenya isaan jiraachisa obboloota koo. Gaaf tokko ilaahaa tokko naa kadhachaa turte. Ani maamaan koo naa kadhachaa turan. Maamaan koo kadhannaan isaan naa kadhataa turan har'a jireenyaan na jiraachisaa jira. Dhugaadha kun maqaa waaqayyoo ulfaatu. Dhugaa